Kotor akkasumas isinis dhiirota nan dubartoota keessaniif beekaatii wajjin jiraadha. Walii wajjin jireenya isa tola isiniif kennamuutti galuuf waan jirtanii fi kadhanni keessan gufuu argatee akka hin ittifamnetti dubartii keessan akka gartokkoo dhagna keessanii isa dadhabaatti ulfina kennaafii jedha. Akka dhagna keessan gartokkoo isa dadhabaatti maal kennaafii jedha? Ulfina kennaafii jedha. Tokkoffaa Phexros boqonnaa 3 Amaariffisa akkasin jedhu akka ka jedhu hin jiru. Ingiliffa si dubbisa. Wait Oromiffaa kana jedha. Ingiliffa si dubbisa. Macaafni Amaariffaa kun immoo Oromiffatu afaan qulqulluun barreeffame. Kamtu afaan qulqulluun isatti dhufna waa'ee hiikkaa dhaggeeffadhu. Isa waa'ee hiikkaatti dhufna. Kana Amaariffa dhiistee deemaa jirtuuf Amaariffi kun afaan qulqulluun hin barreeffne. Ani Oromiffa biraa qaba Oromiffa dubbise mee na dhaggeeffadhu faraan. Amaariffarraan si gaafadhe kaan Amaariffarraan si gaafadhe macaafa Amaariffarraan si gaafadhe. Mata dureen keenya Amaariffaa miti Oromiffaan dubbataadha anifate. Anifate Oromiffaan dubbataadha. Amaariffaan si gaafataa jira rakkoon qaba Amaariffaanis barreeffama afaan Amaariffaan fudhattu. Macaafa kana fudhattu. Dhaggeeffadhu mee. Hin fudhadhu si dubbisaa shi na dhaggeeffadhu kaa jalqaba. Gaafa na gaafatte miti Oromiffaan si dubbise miti. Oromiffaan haasaa irraa Oromiffaan si deebise ka Amaariffaa hoo maal jettanaan jechuu dandeetta isatti dhufnaa dhaggeeffadhu. Ingiliffa si dubbisa. King James version irratti. Likewise, ye husband dwell with them according to the knowledge, giving honor unto the wife. Kabaja kennafi. As unto the weaker vessel. And as being here together of grace of life. Ka Ingiliffaa kallattiidhaan akkamiin jedha akka Oromiffaatitti kallattiidhaan hiikamee. Ka Amaariffaa si dhaqa. As kutaa dadhabaa qaama keenya keessaa kutaa dadhaba jennu of eeggannaa goonaaf akkasitti of eeggannaa godhaafii jedha. Sababni isaa abbaan manaa mataa haadha manaati. Abbaan manaa mataa haadha manaati. Macaafa qulqulluudha kun. Ittuma Amaariffaa dubbisi. Haadha manaatiif akkamitti? Amaariffaa dubbisi itti ufite. Eeshi. Okay, Amaariffaa eeshi. Kan Ingiliffaatiif kan Oromiffaa akkamitti akka walitti galu ilaalaa kan Amaariffaa dhaqnee dubbifnu. Eeshi. Kan Amaariffaa amma baasuuf naa obsi. Si dubbisuu danda'a biraate. Dubbiftee ta'a. San torbarraa. Akkana እንዲሁም እናንተ ባሎች ሆይ ደካማ ፍጥረት ስለሆኑ ከሚስቶቻችሁ ጋር በማስተዋል አብራችሁ ኑሩ። ጸሎታችሁ እንዳይከለከል አብረው ደግሞ የሕይወት ጸጋ እንደሚወርሱ አድርጋችሁ አክብሯቸው። አማርፌ የሮዱበት ኦኬ ረዴ ቢደስ ረዴ ቢደስ እንደገና ዳገራ ለረዴ እሺ ጃራ ዱብሳ እንዲሁም ሳራ ለአብርሃም ጌታ ብላ በርባዳን ቶርባ ቆፈ በርባድ ጋፊ ቶርባ ራስ ጋር ረዴ በትየና ኩባራ ረዴ በርባድ ቶርባ በከ የሮከኝ ከነ ጀላን ጉባኔ ዲፈ ወሌን እንዲሁም እናንተ ባሎች ሆይ ደካማ ፍጥረት ስለሆኑ ከሚስቶቻችሁ ጋር በማስተዋል አብራችሁ ኑሩ። ጸሎታችሁ እንዳይከለከል አብረውም ደግሞ የሕይወትን ጸጋ እንደሚወርሱ አድርጋችሁ አክብሯቸው። አመሰግናለሁኝ። ስለዚህ የኦሮምኛ ነው ወይስ የአማርኛ ነው በመንፈስ የተጻፈው? ኦኬ እዚህ ጋር አኩማት ኦሮምፋን ደምናም ኦሮምፋ ደ አሳይ ራሱ አየ ኦሮምፋ ሀሶፍና ማጫፍን ቁልቁሉ ታሞ ከኦሮምፋ ታፉራን በሬፈም ሂካዳ ኩኒን አማርፍለ ሂካዳ ኦሮምፍለ ሂካዳ ሂካይ ከመለ አፉራን በራየቹ ማጀቹ አፉራን በራይ ነሞኒ በሬሰን ሱኑ አፉራን በራይ ከጀኑኑ ጀነቱን አፉራን በሬሰነ ወርኒ ከይከን አፉራ ማለ በሬሰደ ወረ አፋን ኩን ሂካፋ አም ፈከና ቁርአን ነምኒ አፋ ኦሮሞቲ ቲከ አፉራን ሂከ ኑን አፉራን እንጀኑ ሲጀምር ጀልቀበስቴ ነው መስቴ አፉራን በሬፈም እንጀል ሉክ አፉራን በራይ ጀቹኒ ያደ ነሚቻቱ ያደ ዋቃ ወጂን ገሌ በሬሰ ጀቹ ከሂከ ገሩ ሂኒ ከመጀዳማ ኩን this is translation tole translation kana irratti macaafa sammar ka qabnu kanatu sirriidha moo kana afuuraan barreeffame moo isa kanadha kamiin furadhan kana afuuraan barraa jettuati wal bira qabiti laaliti ka ingilfaati wal bira qabi hibru wajjiri wal bira qabiti kasirri ta'u wal bira qabi jara kana lamaan wal bira qabi afaan beeku fakkeenyaaf ana biroo danda'u kan hin beeku jara kana lamaan
Amaariffa dubbise, Oromiffa dubbise. Oromiffi akka qaama keessa dadhabaa jedha. Nan xumura. Inni kun akka qaama keessa dadhabaa jedha. Kun immoo uumama dadhabduu waan taateef jedha. Mee lamaanuu macaafa qulqulluudha. Hundi keessanuu macaafni kun hafuura qulqulluun barraa'ee nuun jettu. So kan hafuura qulqulluudhaan barraa'e isa Amaariffaati moo isa Oromiffaati sin jedha. Okay, xumurtee? Xumureera. Kamidha? Okay. Silallee dheeraan turre jedhee ture. Silallee dheeraan turre jedhee ture. Dheeraan turre wanti jedhee fi gaafii na gaafattaa gaafiif deebisii kenna jedheeti. Gaafilee akka amma na gaafataattuu kanneenii fi deebii hin qabu. Deebiin ansii qabu waan tokko qofaadha. Hiikkaan hiikkaadha. Hiikkaan hafuuraan hiikkameen jedhamu. Afaan nama beekutu hiike jedhama malee. Nama afaan beekutu hiike. Afaan Amaariffaa yoo beekte maal goota hin hiitta jechuudha. Kun akkasii hiikkame malee hafuuraan barraa'e ka jedhamu. Hafuuraan barraa'e ka jedhamu. Mee dhaggeeffadhu kana. Hafuuraan barraa'e ka jedhamu warra dubbisan fudhatee hafuurri isaa hafuura waaqaa wajjin waliigalee warra barreessetu kana uduma beektu na gaafatte akkana gaafii kana na gaafatte kamtu hafuuraan barraa'e jettee na gaafatte jedhee yaanne itti fufu anyway. Maybe yoo kasi aarsu taate asirratti gaafii aarteetti dingata akka aaruu wayisirraa argaa jira. Mee akkuma ati jette iyyuu gara orjinaalatti deebina hoo jenne orjinaala macaafiin jira mee fakkeenyaaf Oromiffas dhiisi kanas dhiisinaan jette Ingiliffas jette garuma iyyuu immoo Giriikis ta'e yookaan bira deemne orjinaala macaafaa hin jira. Dhiisin jennaan jechaan jedhallee jalqaba na dhaggeeffadhu. Dhiisin jenne wal bira qabi jedhe malee. So wal bira qabi ilaaluu danda'a. Fakkeenyaaf orjinaalli macaafni bira qabuu danda'u kami? Eshi akkitti fudhattu wal bira qabdee kutaa macaafa qulqulluu kan biraa wajjin kamtu walii gala. Sababni isaa hiikkaa namaati kun. Hiikkaa namaati jechuudha. Hiikkaa namni hiikeetiin jedhedha. Kanaaf qixa kanaan fudhadheetiin jedhaan. Atillee akkasi fudhatte fudhadhu yoo akki biraa akkitti fudhattu jiraate garuu. No, I think Maatiyoosis jalqaba Paaphiyaas akka jedhutti afaan Yoonaaniidha yookaan immoo Hibruudhaan barreeffame ergasiiti gara Giriikitti deebi'ee jedha. Sunis hiikaadha malee orjinaala miti jennee ishi gara gaafii koo biraatti adabu dhiifama garuu yoon si jeeqe. Kabiraati. Na jeequu duntaane farahaan afaan hiikame hafuuraan kamtu hiikame jettee gaafa gaafattu akka uduma hiikame fakkeenyaaf quraana wanti akka hin hiikamne dhooganii fi akka hiikkaan isaa maal hin taaneef hin jijjiiramneef akkasimi. Tolee Sarara nagargaara. Ishi quraan akka hin hiikamne maaf dhoogame yeroo baay'ee oduu hiikamuu baate jedhanii afaan sana akka baratu maa godhama. Mee sarara waa ofii godha. Hiikni dhorkamee hin beekamu. Hiikni afaan Oromoo akka hin hiikamne jedhamee hin beekamu. Ni hiikama. Namoonni Arabiffaa dandeettii nama sana Arabiffa danda'ee Oromiffatti hiikuu danda'u yoo argame hiika malee namni cal jedhee hiikuu hin danda'u yoo dandeettii isaa qabaate. Saniif dandeettii isaa yeroo argatan immoo hiiku jechuudha. Kun immoo dandeettii isaa qabna jedhanii hiikanii jirani. Eeyyee dandeettiidha mitiire dandeettiidha malee kan laalamu hiikuudhaaf geggeessaa hafuura waaqaatiin barraa'e ka jedhamu wajjin wal bira hin qabamu jechuudha. Tole oriijinaalli meerree kan ittiin hiikuu dandeenyu geggeessaa hafuura waaqaatiin barreeffamne taanaan kuni akkamittiin nu barreessan jenna oriijinaala kamiin fakkeenyaaf obboleettiin koo hin beektu. Yoonaa Giriikiin hin beektu, Hibiruu hin beektu. Namoonni kana malee kanuma jecha waaqayyooti jedhaniiti kan jarri dubbisan. Kanaafuu jecha waaqayyooti gaafa dubbisu nu kuni akka qaama kee dadhabaattedha. Isheen Amaariffaa tokko hin beekne mana keessa jirtu seetochi dakkaamaa fixiraat ስለሆኑ jedhe. Isheen garuu oriijinaala hin beektu. Akkamittiin kan isheen fudhachuudhaa dandeessu ree? Okay. በመንፈስ ከተጻፈ ብዙ ችግሮችን ልናገኝ እንችላለን ማለት ነው። ጋቢ ብራት ገርባ ዮ ወና ኢንሻአላህ ረኮን እንጅር ትራንስሌሽኒ መጽሐፍን ቁልቁሉን የሮ ዱበቱ ፈከና እስራኤሎኒ ኩመጃቱ ግብጽ በየ ጀዴ ጋፍ መጽሐፍን ቁልቁሉን ዱበቱ ሶሪ ዳይማ ተርባ ካይዱፍ ሙት ቆላታ እሺ ታፕ ጎዳ ጆ ማፈያን ከ ሰነጋቤት ጆ ሲነርጋን ጅሩ ወሰ ጅርቱ ሜ ጆሌ ሼሪ ጎዳ
Okay. Mute irra jira. Ustaz, sorry. It's okay. Sorry. Dhugaa again. Anin kan jedhee expecting goone hirriba kaanii. Eshi. Kadhumaa kana qofa wanna jedhee kaayoo kannaan yeroo lammaffaa walitti deebi'uu hin dandeenya. Yeroo lammaffaa walitti deebi'uu hin dandeenya akkuma kaleessa goone jechuudha. Deemuu fi? Akkam akka godhu naan galle. Maal godhu? Akkuma siin dubbadhe si okay. Ustaaz Awwal himee ture. Maatii dhukkubaa ture. Maatii dhukkubaa ture. Ana akka kiyya yeroodhaan akka isaan rafaniif godheeni galgalumaani gara iddoo biraattas darbe. Garuu inkaani. Okay. Let gaafii takka lama mee wanna jedhiti yoo deebi'anii dhufani imbaa womaa wanna hin jenne jechuudha. Achi narraa fuudhaa jedheera. Yoo deebi'anii dhufan imbaa. Akkasin naa hubadhuuti. Agarsiif ammoo itti fufnaa gaafii kan kee gattaa nu gaafadhu. Dhiifama garuu sila maatii biraan jiru naan jettee turte. Eeyyee bisitti meera kaameraa achi garagalchee si mul'isuu danda'a. No garagalchiin sila maatii biraan jiru naan jettee jechuudhaaf malee rakkoodhaaf miti. Namoonni sila furanne isaati sila dubbatteef saama dubbatte viidiyoo bukkee qaban ofiidhaan rakkoodha sila maatii biraan jiru rakkoon. No. Naan jettee ture jalqaba gaafate. An kilaasii biraa jira. Kilaasii biraa keessa akka jiru laal. Namni takkatti na biraan jiru. Argitee? Nan beeka maatii biraan jiru jettee bakka rakkoon jiru rakkoon it's okay rakkoon jiru gaaffii biraan hayyamtaa? Kutaa biraa jira jedhe kilaasii biraa jira jedhe yeroo sanillee viidiyoo yeroo san dubbadhellee. Maatii biraan jiru jette sun rakkoodhaa miti gaaffii biraa taate. Kilaasii biraa jira jedhe barre. Kilaasii biraa jira jedhe kutaa kilaasii biraa jira jedhe kilaasii biraati. Namoonni biraa warroonni obboloonni musliimaallee warri dhageettan jalaa dubbadhaa. Itti fufu. Gaaffii biraatti huma. Kilaasii biraatti Tole. Mee gaaffii silaa kan jalqabarraa deemu godarraan deema warri barbaachaa godarra jiru waan ta'eef godhattiin gad darbee gaaffii dhumarraatiin achi ol deema yoo yeroo qabaadhe. Gaaffii kun gaaffii lama keessaa filiiti gaaffii lama na gaafadhu. Gaaffii si gaafadhu jalqaba yookiin lakkinaan jetteeti wanna jetta fakkeenyaaf waaqayyo macaafa keessatti jechuudha. Macaafa keessatti fakkeenyaaf Saamu'eel 2:1-18 Iyyaasuu 10:13 irratti macaafa Yaashaariin macaafa qajeeltotaa jedhee dubbateera. Macaafa Yaashaariin fudhatta kan qajeeltotaa jettee amantaa? Okay. Tumurtee tokko lammaffaa. Yookiin lakki akka hinaa jettu barbaade. Jedhi ibsa asirratti kenni lakki jedhi ibsa irratti kenni rakkoon qabu ibsa sin eega. Ibsa kennee ka'ee dubbadha isa irratti. No, jedhi yookiin lakki ibsa kenni rakkoon. Gaaffii lammaffaa. Okay. Macaafa Yaashaar qofa miti yoo xiqqaate 17 kan lakkaa'aman maqaan isaanii kan caqasaman garuu ammootu macaafonni sunniin kan hin jirre kan unaayis dillee kan hin taane information isaa kan hin caqabne macaafa qulqulluu keessa akka caqasaman jira. Kana dura yeroo ibsu dubbadhee ture. Macaafonni baay'een akka maqaan isaanii dhaaman. Macaafa Yaashaar qofa oduu hin taane macaafota baay'eedha kan maqaan isaanii macaafa qulqulluu keessatti caqasaman garuu ammootu kan maal hin taane kan unaayis din taane jechuudha. Kan kononaayis din taane kan kana jira jedhamee macaafa qulqulluu keessatti kan unaayis da'ee ittiin makamne jechuudha. Kanaaf walii galatti macaafa qajeelotaati jennaan qajeelotaati jedheera garuu ammootu isa kan unaayis godhee fidee hin jirre waan ta'eef eeyyee kan unaayis jedhe taanaan sorry kan qajeelotaati taanaan kan qajeelotaati jedheera macaafni qulqulluun. Macaafichi meeti kan jedhu garuu macaafa qulqulluu keessatti hin barroonne waan ta'eef isa akkasuma fudhadha jechuudha. Eeyyee. Yoo macaafni sun macaafa qajeeltotaa jette. Tole macaafa qajeeltotaa argateeti macaafa sana keessaa ragaa si fideen fudhattaa? Macaafichi kutaa macaafa qulqulluu keessatti namni biraa kun macaafa Yaashaariiti jedhee walitti qindeessuu hin danda'a. Malee. Ragaa maal qabda? Waan hin jirre isaa walitti qindeessa namni waaqayyo kan maqaa Yaashaar jedhee dhee akkamitti namni walitti qindeessa? Ati waa'ee Yesuus Kiristoos jettee Yesuus Kiristoos Quraana keessa jiru kan macaafa qulqulluu keessatti barraa'e Maariyaamiin macaafa qulqulluu keessatti. Ani hin qindeessine qaawa rabbiin dubbate kana nabiyyiin dubbate malee ani hin qindeessine. Isti eenyutu qindeesse fakkeenya eenyutu qindeesse macaafa sana macaafa Yaashaariin. Ani macaafa maal siin jedhe jalqaba macaafota 17 siin jedhedha maqaan isaanii kan caqasamanii macaafa qulqulluu keessatti. Garuu waaqayyo macaafa Yaashaar macaafa qajeeltotaati jedheera. Macaafa qajeeltota keessa waan jiru ragaa yoos baasii macaafa si garsiisee dubbise waan achi keessa jiru hin fudhattaa isin je macaafa qajeeltotaa waan ta'eef hin fudhattaa. Macaafa 66 yookaan immoo macaafa guutuu ta'e kana keessa hin jira Yaashaar ka jedhu.
No, Waaqayyo macaafa qajeeltotaati waan jedhe macaafa qajeeltotaa barbaadeensi fide waan ta'eef waan achi keessa jiru fudhadha. Macaafa Waaqayyo jedhe macaafa warra qajeeltotaa jedheera. Macaafni sun kan warra qajeeltotaa ta'e kan warra sirriiti Waaqayyo dhugaa dubbate hin kijibne baasee macaafa sana hoos garsiiseen fudhadha. Waan achi keessa jiru dhugaa dhattee fudhadha. Farhan. Macaafni irratti mari'ataarru macaafni irratti mari'ataarru macaafa qulqulluu anaaf isa 66 jedhamu kan. As keessatti waa'ee macaafota biraa kan kanonaayisd hin taane maal ta'aniiru barraaniiru jechuudha. Amma ati macaafa Yeshaariiti kun jettee yoo naaf fidde ragaa macaafa qulqulluu kana keessatti macaafni Yeshaar kun jira jedhamee as keessatti hin barroofne waan ta'eef as keessa hin jiru waan ta'eef yaadati naan jette kan achi keessaa fudhadhe naan jette hin fudhadhu. Macaafa qulqulluu kana keessa hin jiran jechuudha. Hin fudhu. Macaafa kee keessatti macaafni kun macaafa qajeeltotaati siin jedheera Waaqayyo. Waan Waaqayyo qajeelaadha jedhe qajeelaa miti fuudhu akkamitti jetta? Kanaan dura ammallee irra deebisii kaasa na dhaggeeffadhu mee. Wanti an siin jedhaaru macaafa qulqulluu kana keessatti waa'ee dhammatillee keessaa na gaafataattu waa'ee maaliiti? Waa'ee macaafa qulqulluu kanaaf kan harka qabadheeru kana jechuudha. Ka amanu jechuudha 66 akka jedhu kana. Kanaan alatti macaafa Yeshaar macaafota murtee jedhanii takka tokkoon ka barraan yoo dhiqaate qarqasiin jedhe 17 takka takkaan tarraaniitiin jedhan ka barraaniitiin jedhan ka kumoofaa keessa illee ka jiran ka kwaaroo keessatti illee maqaan isaanii ka dhagaame isaan kanniin eessaa fidde jedhee soorsii eenyutu akka barreesse ka jedhu irratti yoo naa fidde ilaalaa hagasiif garuu akkanumaan cadhisee fudhadha waan jedhu fudhadhu. Itti fufi. Ayyee abbaan fedhe barreessuu danda'a macaafa Yeshaar macaafa qajeeltotaa erga jedhe macaafa qajeeltotaa ani siif fidee ture hin fudhadhu erga jette garuu bakka nama sitti wangeeluma 66 keessaati macaafa Waaqayyo qajeeltotaa ta'e qajeelaa miti jechaa jirta dhiiseera darba gaafii biraatti darba gaafii biraatti. Atumtuu amma akkas naan jettee turte. Ani macaafa 66 kana qofatti amana malee ka biraatti amanuu naan jette. Waaqayyo macaafa keessatti maal jedha seete? Macaafa keessatti Waaqayyo maal jedhaa? Seera uumaa boqonnaa 22 lakkoofsa 18-19 irratti macaafa kanatti kan dabalees kan hir'ises maal taadhumni isaa jannata ishee bara baraa sana keessatti carraan isaa hin sarrazamaa jedhe. Sirriin jedhe macaafni kun sirriidha. Mul'ata keessatti illee itti dabadhu. Mul'ata keessatti illee akka jira. Mul'atuma keessan si dubbisa. Mul'ata 22 lakkoofsa 18-19 si dubbise. Tole. Yes. Uumama jettee turte yaa'ii. La mul'ata jechuun uumama hin jenne mul'ata sitti fakkaate taa'amee bi soke. Mul'ata 22 lakkoofsa 18-19tti macaafa kanatti namni dabalees nama hir'ises jedhe macaafna kanatti kan jedhe macaafa isa kamirratti dabalees kan hir'is kan jedhe macaafa isaa 66 moo isaa 81 irratti namni macaafa kanatti dabalees hir'ises kan jedhu ka 81 irras hin jira ka 66 irras hin jira macaafa kanatti ka dabale kan Waaqayyo jedhe macaafa 81 irratti nama dabale jedhe moo macaafa 66 irratti jedhe. Yoommoo tokko keessaa filatte hoo warra 66tu jannata keessaa carraa isaanii dhabamoo warra 82 warra itti dabaleetu carraa dhabaa lafa naa kaa'e. Okay. Macaafa kanatti kan dabale ka jedhu iddoo lama jira. Tokko macaafa mul'ataa keessadha. Yeroo jalqabuyyuu macaafa mul'ataa yeroo jalqabuyyuu kun rakkoo qabu iddoo iddoo lachuu si barbaade. Wannaa godhe gaaffii kiyya qofa. Maaliif jennaan? Gaaffii kan keessi deebisuuf himee na dhageeffadhu yaada suuta jedhee yaada bu'uuraatiin si deebisa. Namoota hundumaafuu deebii ta'uu waan qabuuf jechuudha gaaffii natti na gaafatte. Eericha seeraan dubbifnaa na dhageeffadhu. Mul'ata boqonnaa 22 lakkoofsa 18 fi 19 irraa dubbifnaa keessa deebii keessa illee dhaqee dubbisaa yaadaan naa qabadhu. Mul'ata boqonnaa 22 lakkoofsa 18 irraa an kanan caafe namni dubbii ani kanan caafe jedhee dubbata yeroo Yohaannis yeroo dubbatu. Tokko tokkorraa yeroo ilaaltani kun mul'ata Yesuus isa inni wanta dafee ta'uuf jiru Waaqayyo hojjettoota isaatti agarsiisuudhaaf Waaqayyo biraa argateedha jedha. Inni ergamaa isaa ergee eenyutti beesse jedha? Inni ergamaa isaa Waaqarraa ergee Yohaannisitti beesse jedha. Kanaaf Yohaannis an kanan caafe namni dubbii macaafa kanaa keessatti raajii dubbatame dhaga'u of eeggachiisuufis dhugaa itti ba'uuf nan jedha. Namni dubbii kanatti yoo waa dabale
kanan caafe jedhaara Yohaannis yeroo dubbatu. Isa yaadannaa qaba. Waaqayyo adaba isaa irratti dha'icha waa'ee isaanii macaafa kana keessatti caafaman isatti dabaluuf jira jedha. Mul'ata tokko sadiirraa waan jedhu jira jalqaba akka hinti kanaaf sii ta'u. Tokko sadiirra maal jedha? Barri kun itti raawwatamu waan ga'eef, waan dhiyaateef, namni isa inni dhugaa ba'e kana dhageessisee dubbisu. Warri dubbii raajii dubbataman kana dhaga'anii wanta isa keessatti caafame eegan attamaa gammadanii jedha. Wanta as keessatti caafame kan eegan jedhee jalqabe ammallee macaafa an caafe kana jedhee dubbata. Kana qofa miti. Kan kakuu moofaallee bifuma wal fakkaatu kanaan kan dhiyaate jira. Kakuu moofaa keessatti illee waa'ee abboomii isaa qajeelfama isaa yeroo dubbatu ammallee bifuma wal fakkaatuun dhufee kennaa. Sorry. Keessadhee boqonnaa 4 lakkoofsa 2 abboomota waaqayyo gooftaan jedha. Dhageeffadhume. Abboomota waaqayyo gooftaan keessan eegaa malee dubbii inni isin abboometti waa tokko hin dabalinaa. Waa tokkos irraa hin hir'isinaa jedha. Ammallee maal jedhaara kun? Abboomota jedhaara. Kanallee yaadannaa qabadhu. Waan waaqayyo jedhetti waa dabalu waa hir'isu abboomota kana keessa jedhaara. Ammallee macaafa fakkeenyaa keessaa waa si dubbisa. Macaafa fakkeenyaa boqonnaa 30 lakkoofsa 5 si dubbisa. 5 lakkoofsa 5 akkana jedha. Dubbii waaqayyoo hundinuu dhugaa ta'uu isaa amansiiseera jedha. Inni warra isatti kooluu galan hundumaafuu gaachana jedha. Inni akkasiin ifannetti akkasiin sobsiifnetti dubbii isaatti waan dabalin jedha. Argitee? Waan dabalin jedha. Kanaaf macaafa fakkeenyaallee yeroo dubbatu kanatti waan dabalinidha. Seera isaallee yeroo dubbatu kanatti waan dabalinidha. Isa dhumaa eeruu sadaffaa si dubbisa. Eeruu arfaffaa jechuudha. Mul'atallee yeroo dubbatu kanatti waan dabalinidha. Isa dhumaa Isaayyaas irratti waan tokko kana dubbisa. Isaayyaas illee kana dubbisee ture ammallee deebi'ee dubbisa. Isaayyaas boqonnaa 8 lakkoofsa 16 akkana jedha. Lakkoofsa 20 warra akka abboomii kanaa fi akka dhugaa kanaatti hin dubbanneef lafti hin bari'uuf jedha. Akkanatti maal ta'uu qaba jechuudha? Dubbatamuu qaba jechuudha. Wanti ittiin madaalu seera akkasumas immoo raajiidha jechuudha. Kanaaf wantoonni fakkeenyaaf kan Ingiliffisaa akkana jedha. Lakkoofsa kana dhiifama Ingiliffaa oduu si dubbisee testimony kallattiidha waan jedhu jechuudha. To the law and to testimony. Testimony inni jennu kunniin maalidhaa? Waan timbiitii isa dhugaa baay'isa jechuudha. Isa timbiit raajii jennu kan hin fayyadu jechuudha. Kanaaf waa ittiin dabalin kan jedhu iddoo hundumattuu barraa'ee kan raajii kan abboomota akkasumas immoo kan mul'ataallee mul'ata irratti jedhe malee guutummaa kanarratti waan dabalinaa ka jedhu bifa saniin miti kan inni barraa'e. Akkasiin yaadannaa qabadhu. Sababni isaa waggaa garagaraati yeroo garagaraati kan inni barraa'e waan ta'eef. Tole yeroo si jalaa dhumaara waan taateef gaaffii dhumaas gaafadha jarjaraa jirta taate waan jirtu immoo dabalee si gaafadha. Tole ati macaafa akka jarjaraatu argaartaa. Jechuun namoonni asitti dubbatanii cangama kan hin jiraatu. Gaaffii tokko qofa bakka jarjaarta waan ta'eef sinutti dheeressu macaafa 66 amanta. Akkasimi macaafa kun immoo 81 warri 81 dabalata qabani. Macaafni hafuuraan barreeffame isa kanama kana qofa addanaa baasitee asuma sirraa xumuraa jechuudha. Achiin konkuluujii irra kennanii baana. Akkuma silsiin jedhee waa ittiin dabalin gaafa jedhu seera keessatti illee waan dabalin jira. Kan seera akkasuma jira jechuudha. Kana jechuun kan 66 kan 81 kana sijjammar baakiraawundii macaafa irratti yoo ilaalte tacammaarii jedha. Yeroo barreessanu jechuudha. Itti dabalata jedhanii itti dabalaniira. Kan itti dabalataatitu sirrii miti kan barraa'e kan waa ittiin dabalin jedhame ka fakkeenyaallee ka Isaayyaas keessatti illee raajii ka seera keessatti illee akkasumas immoo Yohaannisis yeroo dubbatu akka ka biraa dubbiin kun fayyinaaf akka ta'u Kiristoos Yesuus ilma Waaqayyoo akka ta'e amantanii akka isaan jiraataniif macaafni kun barraa'e jedha. Ittaanee ka jiru ammoo mul'ata irratti illee waan kana dabalii waan jedhuufi kanaan ala ka jiru of keessaa waan qabuuf an 66 jedhee fudhadhaa. An gaaffii si gaafadhe gaaffii kan itti dabalatamaa si gaafanne gaaffii si gaafadhe. An gaaffii si gaafadhe macaafa itti dabalatamaa hin jenne. Macaafni hafuuraan barreeffame kan 81 moo kan 66dha siin jedhe malee itti dabalata sin gaafanne. Kan 81 moo kan 66tu hafuura qulqulluun barreeffame siin jedhe.
Jaatamii ijaa bara 81 keessa jira itti dabalame malee. Hangaafii. Jaatamii ijaa 80. Itti dabalamu hadiisamu kun macaafa. Jaatamii ijaa ishee. Kun macaafa warra Ortodoksiiti kun warra keessaniiti. An ka 81 an jaatamii ijaa fudhadhaa ka 81 nama 81 amanu gaafachuu dandeettaa an ka jaatamii ijaa. Angaafii si gaafadhe lamaan macaafa qulqulluu jedha ሁለቱም መጽሐፍ ቅዱስ ነው የሚለው እኔ ጥያቄ አፉራን ከበረፈም isa kanamo kana qofa na deebis kooti yoo jette rakkoo miti kamtu barreeffame kana jaatamii ijaa siin jedhee bar ayyee galatoomi isa karaasumatti wanti keessatti gannaa jechuudha thank you halkan gaarii si baatoo amma konkuluujii kennina kana jechuun maybe kana jechuun kana yoo kan kee barreeffa afura qulqulluun barraa'e kun maybe yookaan gaa yookiin machooftuu wayii barreesse yookiin wayii barreesse jechuudha dandeenya hin beeku ani gaa waan nati diddeefi amma konkuluujii kennina daqiiqaa meeqa ta'u 5 rakkina qabu mana konkuluujiin hin kenninu moo asumatti jeneraalima kenninu. Konkuluujii kennina manatti kennuu yeroo qabdaan an deeman jenne malee gaaffii baay'ee qaba samaan deemu. Lakki. Asii baatee mana keessa konkuluujiin kenninu. Akkasumas sin jedhe kaasi ati konkuluujiin ati kennu an kiyyarratti konkuluujiin hin kennu waan kennu dubbadheeraan ansi biraa baay'ee naan cufeetuma deemuuf malee. Falaas konkuluujii asitti kennala mana keenyatti dubbannaan jennaan jedhe yoo dubbatate gaaffii hedduun qaba yoo dubbatute maa sochii ta'e qashii. Ati haa kennituuf sin jedhe na dhageeffadhaan ati haa kennituuf sin jedhe malee an mana kiyyatti banee nama asofsiisuuf miti sababni isaa wanna jedhaati kan dhageeffataa. Garuu mana keenyatti dhiifama waanuma dhageen dubbadhaan har'a ilaaliin. Beeka lakki ati mana kan keetitti bantee achi kennitamoo siin jechuuf murtee. Lakki asumatti daqiiqaa 5 yoo eeyyamamaa taate kenni yommuu ati hin sardamne ta'anii asuma mana koon jira waan ta'eef rakkoon hin jiru. Yoo kennuu barbaade. Ati dubbadhu. Ati kenni rakkina hin qabu ati kenni. Hin baataa? Kenni si dhageeffadha asuma kenna jedhaan jirtu si dhageeffadha kenni. Ayyee. Tole egaa kabajamtootaaf dhaggeeffatoo iddoo dursatti jalqabaate haga dhumaatti asitti waan ta'e nu dhaggeeffataniif hedduu galatooma. Akkuma marii keenya goonatti mariin irraa marii hedduu barbaachisaa waan tureef marii kana irratti macaafa qulqulluu jedhamu kana hafuuraan barraa'uu isaa duratti namni barreessayyuu eenyu ka jedhu irratti dubbataa ollee ani namoonni barreessanii jiru yookiin hin beekaman jedhetanii riisarchii garaagaraaf iskoolaaronni amantii kiristaanaa abbootiin irratti dubbataa turan tokko ragaa fidadheeti. Agarsiisaadhaa ture akkasuma macaafa qulqulluu keessaati fakkeenyaaf akka Maatiyoos 9 irra jiru Maatiyoos akka hin barreessine akkasuma Iyyaasuullee jechuudha kan Iyyoobiin boqonnaa 1 irra jiru tokko fideetiin akka jarri hin barreessine akka nama sadaffaa agarsiisu akkasuma illee seera keessa deebii kan Museellee waa'ee du'a Saafaaraa jenneen inni rakkaasee dubbataa ture akka jarri hin barreessine macaafa keessatti ragaa garaagaraa fideetiin dubbataadhaa ture kanammoo namni barreesse eenyu ka jedhu yoo laallu hin beekamu taanaan hafuuraan barreeffama jechuudha hin dandeenyu. Akkasumas Ximootosii boqonnaa 3 irratti kan nuuf fidan lakkoofsa 16 irratti Ximootosii 2:3 irratti wanti nuuf fidan immoo maaliin ni jennaan hafuura qulqulluudhaan barreeffame macaafni kun naan jedhani macaafni kun kan barreeffame macaafni hundi kan jedhu macaafa kam akka ta'e banagaraachin hin kaa'amne hafuura qulqulluudhaan barraa'etu jedhe Phexros iyyuu dubbate immoo Phexros ganaa fattashamuudhaa qaba maaliif jennaan Yohaannis tokko irratti maal nu jedha Yohaannis 1:4 irratti warra hafuura dubbanna jedhan qoraati ilaalaa waan jedhuuf macaafa kana gaafa qorru immoo wanti tokko keessan jiru jechuudha. Saniifuu qoraa waan jedhame qorreerra namni tokko dhufeeti hafuura qulqulluudhaan barreeffame macaafni kun hundi yoonuu jedhee shennee furan qoraa ilaalan nu jedhameera qorree gaafa laallu immoo wanti sun akkasii miti jechuudha. Akkasuma immoo itti aansuudhaan macaafa kana keessatti immoo macaafa kamii fudhannaa 866 akkuma beekamu macaafni fudhatamu macaafa 66 malee 86 hafuuraan hin barreeffamne nu jedhani amma booddee warra 81 akka hin dubbisne jechuudha warra 81 faana mari'adhaa malee macaafni kun hafuuraan hin barreeffamne gaafa jara dhufanis hafuuraan hin barreeffamne jennee wanna jennaa jechuudha. Maaliif jennaani macaafni hundumtuu bara sanatti kan barreeffame macaafota hedduu barreeffame wannoota hedduudhaan barreeffame eenyutu macaafa kana sirriidha jedhee kana immoo sirrii miti jedhee namni kaa'uu danda'u tokko hin jiru. Maaliif jennaan hundi isaanii hafuuraan barreessine jedhaniiti kan barreessan jechuudha. Macaafni barreeffame hundi hafuuraan barraa'e. Fakkeenyaaf Barnaabaas illee akkasuma hafuuraan barraa'e. Macaafni deeqaa 5 xumure. Da'iigaan lakkoofne lakkiyaa yoo gabaabsaniitu konkuluujiin kennitanii mana keessanii badhinaan dubbachuu hin dandeettanii ani isinillee akka wannan deeqaa tokko qofanaa kenne deeqaa tokko qofanaa kenne akkoo miti macaafa amma jarri qaanonaa jedhanii fudhatan kana keessatti macaafa hedduu amantiin yookiin manni charchiin jalqabaa jaarraa tokko fa'aa keessa jirtu hambifteeti kana qofa keessaa fudhatte jechuudha wangeelota keessumattuu jechuudha kanammoo ofii isaaniitiin mataa isaaniitiin marraamanii fudhatan malee
kun hafuuraan barraa'e kun hin barraa'u wanti tokko hin jiru. Fakkeenyaaf waa'ee du'a Yesuus Kiristoos ka'uusaa fi du'uusaa wanti macaafni Toomaas hin dubbatu kana faatiif jecha macaafa sana faa dhiisanii ofii isaaniiti jechuudha Yesuusin gooftaa gochuudhaaf jecha malee hafuuraan barraa'e moo barroofne kan jaraa waan jarri ittiin adda baasanii kuffisan tokko hin jiru jechuudha. Karaa ittiin kuffu tokko hin jiru. Waldaa mana akkuma sila inni komantiree fudhadhe namatu yaada isaatiin kuffise jechuudha. Baay'een dubbatii waan naan jedheef asuma irratti xumuruu barbaada silaa hedduu dubbadha. Teenkiyuu dubbachuu dandeessa daqiiqaa shan sii kennin. Lakki daqiiqaa shannaan kennini anammotu kanan jedhee dhibbatti akka jala murtanii 66 maayyaa macaafa qulqulluu irratti waan dubbateef 66 kun 81 keessa illee jira. Itti dabalama ka itti dabalameedha ka jedhe. Macaafa kanatu barraa'e moo kanatu barraa'e jettee gaafattu anka fudhadhu 66 siin jedhee sanillee dogongora dubbattee sirreessi. Itti aanee ka jiru. Waa'ee macaafa qulqulluu irratti yeroo dubbanne eenyutu barreesse macaafa qulqulluu keessatti gaafii jedhamee dhiyaatee fi waa'een macaafa qulqulluu barraa'e gaadha. Namoonni iskolaaronni riisarchiin garaagaraa hojjetame waa'ee kanaa barreesse macaafa qulqulluu kanaan madaaluu hin dandeenyu. Macaafni qulqulluun afaan Oromootiin kan hiikame Amaariffa bira dhaqaa. Amaariffa bira yoo dhaqneetiin jennamutu Giriikiin bira dhaqaa akkasitti ilaaluu qabna. Kabiraan mutu kontentii macaafa qulqulluu guutuun wal bira qabaa dubbisuu qabna. Macaafni qulqulluun akka dikshineeriitti walii hiikaa. Yoo tokkoon tokko hiikuu barbaadde waliin walii hiikaa. Qixa kanaa fudhachuu qabna. Inni biraa wanti macaafa qulqulluu keessa jiru hundi guutuun hubatamee xumuramee akka affasamee sammuutti qabamee akkana jedhamu miti. Sababni isaa divine interception qaba waan ta'eef. Waa'ee waaqummaa namni takkaan shamaddadee fixuu hin danda'u. Kanaaf dhugaan as keessa jiru kana wal bira qabaa laallamaa, wal bira qabaa hiikamaa. Qixa kanaan ka jedhe gaafii macaafa qulqulluu irratti versi tu versii kaawwammatu akkuma eeruu macaafa qulqulluutti deebiin deebi'a. Akkuma Phexros jedhe kutaa macaafa qulqulluu baay'ee akkuma wal keessa xaxan, akkuma wal keessa makanii faallessanii ammallee ergaa kanallee akkasuma godhu jedha. Kun ergaa biraadha. Kanaaf konkuluujiin dhumaa kaayetiin jedhu adhallee borullee macaafni qulqulluun isa dhugaatii fi waaqummaan amallee dhugaan waaqummaa ka keessatti ibsamedha. Mana dhuunfaa keenyatti irra deebinee yeroo biraan mari'anna tasgabbii keetiif yeroo waliin fudhanneef ispeeshaalii yeroo qo'annaa tureef jechuudha. Yeroo yaadaa tureef guddaa galatoomaa eebbifamaa. Ani zalaaqii turuuf ture gaafii kan keellee yeroo guutuu gaafadhu kasiin jedha. Asumarra namoonni jalaa wanti hubachuu qabdan. Yeroo waliin mari'annaa jennellee namni forsi nu godhe hin jiru. Yeroo ustaas sa'aatii 2 godhakkaa jennee turanillee haga sa'a 3 ta'u hin eegeen taa'e. Sababni isaa na eege waan naan jedhaniif. Haala keessa jiru irratti hundaa namni. Akkana taate akkas taate jedhaa warri koomentii jalaan barreessitan hamaa dubbattan isumaa fi ana kiyya ka beeku ammoo anaaf waaqa. Kanaaf namoota koomentii akkasii barreessaniif kanadha. Eebbifamaa isin galatoomaa ana suma irratti xumureera. Yeroo eebbaa qabaadha. Galatoomii dingata yoo yeroo qabaanne har'as osoo hin taane gara hundaatti waaqayyo dhugaa eenyu kan jedhu irratti marii hin goona yeroo biraa yeroo qabannu. Waaqni dhugaa eenyudha? Waliin mari'anne. Natti tola keessaa na barreessaa rakkina hin qabu. Yeroo waliin mari'anne guyyaa isaa murteeffanne yeroo ture. Okay, amma murteessuu hin dandeenyu. Ani guyyaa jimaatarra malee naan mijatu maybe guyyaa akkasii yookiin jimaatarra malee naan mijatu yoo si mijate na barreessi bakkaash rakkoon hin jiru. Bakka akkas koone waliin mari'anne laalle anaallee naan mijatu jimaata galgala naan mijatu akkasidha eebbifamaa waan ifi wajjin akka warra jira jirtan. Si galateeffadha duraanatu jalqabe waan ta'eef si galateeffadheen san booddee yaada kennatti baata. Dhugaa isii jedhaa namoota hedduu faana mari'adheeraa isa kaa yookiin aariidhaan walii baanaa yookiin wal arrabsamee bahamaa yookiin macaafa arrabsaa yookiin waaqa arrabsaa yookiin nabiyya arrabsaa yookiin nama arrabsaa yookiin nutis ta'e jarris ta'e jechuudha. Har'a garuu tasgabbiidhaan warra jala taanis sammuu gaariidhaan inni dubbatu sammuu gaariidhaan sammuu walii eegee dubbachuun bakka kun waan baratamuu qabudha. Wanti nuun barbaannu beekumsaan haasa'u malee lafa dhiituudhaan miti. Namni beekumsa qabu tasgabbii qaba bakka kamittuu deemaati. Tasgabbiidhaan haasa bakka konfideensi mataa isaatiin deema mataa isaatiin dubbata. Nama arrabsee yookiin ani isaa arrabsee akka inni bahu godhuun inni arrabsee akka inni bahu nan goone amma dhumaatti na waliin deeme. Kanaaf immoo hedduu maqaa dhaggeeffattoota kiyyaan si galateeffachuu barbaada. Maqaa qofasootaa dhaggeeffattoota as jala jiran 900 wayiniu si galateeffachuu barbaada. Wanti kun haa baratamu warri kaallee sirraa argan akka baratan abdii guddaadhaan qaba. Teenkii galatoomii waan jette jedhiti nagaan naa turi. Ani hundumti keessaniyyuu galatooma garaan kiyya ariifataati gadhisee ka dhaggeeffataaru sababni isaa waan daa'immaniin beektanii galatooma hundumti keessanuu halkan eebbaa waan hunduma keessa wajjin nu haa ta'u. Thank you.